Atolupun ya suteti male sila pagubati Obakan ke jala pa telupuntia Wansunjadu kabulu Ogana tabiya Jechiki ya sinipsu Wambirada gimale Namasila bade Barbada keti Kole ordoftonni TV araaraan dhumtu keessa lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Kanatti aansee sababa balaa hongeenii godina Booranaatti bu'eenii biyyi sun beelarra waan jiraniif qaleessa dheengadda akkuma gochaa jirru waldaan araaraa jechuudha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuutti dhukkubsataaf seexanarraa namoota hiikuutti aansee hiyyeessota gargaaruudha. Dubbii Waaqayyo akkuma Galaatiyaa boqonnaa 2:10 irratti dubbatu Phaawulos waggaa 3 ergan biyya Arabaa jiraadhee booda namoota Yerusaalem jiraatan warra katubaatti ilaalam Yaaqoob Yohaannis wajjin wal baruudhaafanii Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Yeroo kana isaan waa'ee gargaaruudha kan isaan natti himanii jedha lakkoobsa 10 irratti anis gochuuf kadhan nama usuma kanadhaa jedha. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila guutuu kennaa ture akkuma bartoonnis hiyyeessota gargaaruu irratti xiyyeeffataa turanii hojii ergamootaa boqonnaa 6 irratti akkuma dubbii Waaqayyoo dubbatu wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos lallabuutti aansee hojiin isaanii inni guddaan hiyyeessa gargaaruudha. Waldaan araaraa isheen gootu isuma kanadha. Mul'ata Waaqayyoo naaf kenne wangeela gooftaa keenya lallabuutti aansee hiyyeessota gargaaruudha. Kanaaf amma makiinaa tasaabiin isin ilaaltan kun jechuudha. Makiinaa tasaabii 3dha. 2 gara Booranaa dhaqaa jechuudha. Makiinaan tokko immoo gara Kiramuu dhaqaan birrii Itoophiyaatiin miliyoona 3.5 yookaan miliyoona 3,500 boqqolloon kun bitamee daakamee waan hunduma isaa danda'e jechuudha. Amma isa kana tajaajiltoonni koo fudhanii tasaabii kana lamman gara godina Booranaa dhaqu isa foon hin dandeenyu akkasitti waan dandeenyu gargaarra. Isa biraa immoo Waaqayyoon isiniif kadhachaa jirra. Waaqayyoon isiniif kadhachaa turre Waaqayyoon maraara isiniif godhee bokkaa roobseera. Rakkinicha keessaa hin baatu gooftaa Yesuus isin fura. Rakkinni chaalenjiin hin dhufa hin darba dhaabbataa miti. Biyyi lafaa bu'aa bayiidha. Chaalenjiin akkuma jiru rakkinni akkuma jiru gidiraan akkuma jiru hin darba ni dhufe. Kanaaf Kiristoos Yesuus isa isinitti dhufe isinirraa dabarsa. Kadhannaadhaan isinii wajjin jirra. Jajjabaadhaan isiniin jedha warri qe'ee keessanirraa buqqaatan warri gidiraa keessa jirtan gooftaan isin fura ammas dhiphina kana jalaa rakkina kana jalaa wanta keessa galtan keessaa isin fura gooftaan gara qe'ee keessanitti isin deebisa. Rakkinni dhaabbataa miti namarratti nafu dukkanni dukkanaa'ee nafu hin bari'a. Kanaaf jabaadhaan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas paartinaroonni TV araaraa baalee xakaaba kibba jirtan hojii Waaqayyoon wajjin hojjettanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii isin nu wajjin hojjechaa jirtaniini hojjechaa jirra malee ofii keenya dandeettii ofii keenyarraa kan dhufe miti. Gooftaan isin haa eebbisu kadhannaan isinii wajjin jira. Paartinaroonni TV araaraa jabaadhaan ammas hojii keessan gaarii nu wajjin itti fufaan jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin makiinaan kun gommaan isaa mariin isaa nagaatti eegamee akka inni isin bira dhufee ga'u nan kadhadhaa dhiiga olichaatiin. Ameen. Ameen. Waaqayyoon qabna deebinee hin ijaaramna nuuf galaa boojuun badee hin gammadaa garaan keenya gaddee nuuf ammayyuu abdiin jira iji Waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira harki Waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira biyyi keenya hin eebbifamti.
isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota TV Araara. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa fi hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldichaa kan ta'an nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee waliin ta'uudhaan akka dhuunfaattis ta'e akka biyyaattis karaa afuuraa kadhannaadhaan dhaloota bira dhaabbachaa akka jiran, akkuma kana namoota harka qalleeyyii fi biyyoota balaan tasaa mudate bira dhaabbachaa turuu fi bira dhaabbachaa kan jiranidha. Kanumaan wal qabatee waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa guyyaa gaafa uummata godina Booranaatti balaan hongee isaan mudateen rakkachaa turaniif deeggarsa midhaan nyaataa gootee uummata godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuufis rakkoo isaan mudate bira dhaabbachuuf daakuu kumtaala 400 qarshii miiliyoona 1,100 oliin bittee qopheessuun ishee beeksisuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee buqqaatota qe'ee isaaniirraa buqqaan aanaa Kiiramuu qaqqabsiisuuf yaadamus karaan geejjibaaf mijataa waan hin turreef qaqqabsiisuun ulfaataa ta'ee ture. Haaluma kanaan guyyaa gaafa 11 ji'a sadaffaa bara 2014 hojjettoonni waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa bakka bu'uun magaalaa Naqqamteerraa ka'anii gara aanaa Kiiramuutti imalaa osoo jiranii ammas karaan deemsaaf mijataa waan hin taaneef magaalaa Ukkeerra dhaabbachuuf dirqamanii turan. Yeroo kanattis magaalaa Ukkeerraa buqqaatota naannoo isaaniirraa buqqa'an dubartootaaf ijoolleen ala abbootii warraa 3,200 ol ta'aniif deeggarsa aanaa Kiiramuuf akeekamee ture sana buqqaatota naannoo isaaniirraa buqqa'an kanaaf dabarsanii gumaacha taasisaniiru. Sagantaa buqqaatota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Ukkeerra jiran waliin taasifame daawwadhaa. Uumaa keessa taa'anii gargaarsaaf gara keetti yennaa iyya isaaniif deebii laattee naafaan teessoo keerraa kaatee reekee jabaan waaqa Israa'eliin furtee kakuu isaanii galtee xumuraan ni laattee. Kifame garanu dukkubse gidiran nurratti wal fure humna keenya arcaase furmaata goone jireenya keenyaaf godaanu abararamnu sina abararamnu abararamnu sina abararamnu. Ilame, 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 sifama yabdinjirae.
Sifama abdiin jiraaye ogeessa sirrii waaqaa kan du'aa jira godhu kan madaaribuuf galee harka isaan suphee hodhuu dhukkuba keefin bo'in gooftaa harka jira hiikisa daawwaa dhugaanisumaa harkisaa si fayyisa Sifama abdiin jiraaye abdiin jira Sifama abdiin jiraaye Ilame Sifama abdiin jiraaye Si uume sin dadhabu dinqiin si jiraachisa abdii kee gogee jiisee hidda jitee lachisa Miinaan waaqaa si soora ruukee harka isaan guuta kunoodhuma kee miti boreebbat ba'uuf jirta Sifama abdiin jiraaye abdiin jira Sifama abdiin jiraaye Sifama abdiin jiraaye Nina butee falmatee firdii qajeelaa laate Waaqayyo Waaqni abboota kee si jira uumaa dagattee Diina keet lafa raasee dhugaa kee bakkeet baasa mirga kee taa'ee falmuuf danda'a daakoo baasa Waaqayyo dhaqoodhi kee isarkas jira dhimmi kee hidhannoon sinii kamiin hin deebi'aa boojuun kee Sifama abdiin jiraaye Sifama abdiin jiraaye Si jaallata Waaqayyo takka sitti abdiin kutu bobaasaa jala galii bubbee hamaan sin butu maddi gammachuu isaa Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya egaa magaalaa Naqqamtee irraa kaanee kunoo magaalaa Ukkee geenyeeti kan nu jirru gara magaalaa Kiiramuu aanaa Kiiramuu deemuudhaaf qophoofne karaan isaa waan mijataa hin taaneef egaa magaalaa Ukkeettis buqqaanii naannoo isaaniirraa qe'ee isaaniirraa buqqaanii namoonni hedduun abbaa warraa 3,200 ol kan ta'an addanatti kan isaan argaman qe'ee isaaniirraa egaa qabeenya isaaniirraa buqqaanii addanatti argamu. Magaalaa Ukkeetti kan isaan argamanii waan nyaatan kan hin qabne addanatti illee gargaaruudhaaf dhugaa dubbachuuf akkaataa kanatti ta'anii kan isaan jiranii egaa namoota hedduu kanatti addanatti qe'ee isaaniirraa buqqee iddoo kana yookiis magaalaa Ukkee jira jechuudha kana sababeeffachuudhaan egaa gara aanaa Kiiramuu deemuudhaaf kan turre waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaaf abbaan mul'ataaf hundeessaa waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa namni Waaqayyoo raajiin Masarat Taayyee midhaan nyaataa aanaa Kiiramuu deemuuf kan ture kumtaala 400 kan ta'uu fi gara qarshiitti gaafa deebi'u miiliyoona 1,100 ol kan ta'u jechuudha. As magaalaa Ukkee irratti namoota buqqaanii qe'ee isaaniirraa buqqaanii addana jiraniif gargaarsi taasifamee jira. Egaa amma magaalaa Ukkee geenyee kunoo namoota akka kanattiin argaman kana gidduudha egaa kan jiru jechuudha.
namni waaqayyoo raajii masarattaayyeef waldaan kiristaanaa araaraa waaqayyoo addunyaa midhaan nyaataatiin akkuma kanaan dura taasifamaa ture nama dhuunfaatiifis ta'e balaan tasaa magaalaa mudateef yookiis naannoo mudateef waldaan kiristaanaa kadhannaadhaan akka qaqqabaa turan akkasumas immoo gargaarsa garaagaraatiin akka isaan qaqqabaa jiran egaa quba qabdu. Har'as aanaa guutoo giddaatti kan nuti argamnu jara wajjiniin turtii taasifnaa. Amma xumura qophii keenyaatti waliin tura. Tole duraan dursa waldaa araaraa magaalaa Naqqamtee ta'anii hojii hafuura qulqulluu hojjetan guddaa isaaniin galateeffachaa baga nagaan haarooftanii takka harka keessa walitti naarkutaafi. Uummanni keenya rakkoolee adda addaatiin rakkoolee buqqaatii adda addaatiin sababa rakkoo nuti humnuun rakkoo kana hiikkachuu kan dandeenyu unuma jechuudha. Kana keessatti rakkoolee adda addaatiin yoo xiqqaate gara magaalaa Bukkeetti uummanni 3,200 ol abbaa warraa kan ta'e magaalaa kanatti buqqee jira. Gargaarsi kun gargaarsa jalqaba. Waldaan kun waldaa jalqaba waa'ee dhala namaatiif, waa'ee hafuura qulqulluu dabarsaa, waa'ee jireenya dhala namaatiif, waa'ee daa'immaniitiif jalqaba waan magaalaa kanatti argamaniif guddaa isaaniin galateeffadhaa takkaatti naa dabalaafi. Uummanni kunis gaafa gargaarsa argannu gargaarsa kana gammachuudhaan fudhachaa garuu nuti warra of danda'ee hojjechuu dandeenyu taane qabeenyaa keenya irraa qabeenyaa keenya dhiisnee asitti gara magaalaa kanaatti asitti argamne kun nageenya keenya eeggachaa magaalaa kana keessatti gaafa sochoonu kana gammachuudhaan fudhachaa asumaan galata guddaa isaaniif galchaa gara magaalaa keenyaatti kan dhufan gargaarsa yeroo jalqabaati dhaabbannee waaqayyoon kadhachaa iddoo jirrutti garuu of eeggannoo keenya akka cimsinu obbo Mangistuu Magarsaa nu wajjin jiru waan ta'eef isaanii nan affeera. Dursee waaqayyo rabbi isa guyyaa kanaan isin ga'e guyyaa har'aa kana akka argitaniif rakkoof gidiraa bal'aa keessa dabarsee har'aan isin ga'e waaqa uumaa keenya galateeffachuun barbaada. Waaqayyoon galateeffannaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Itti dabalee har'a bakka kanatti kan walitti qabamtan namoota nama gargaaruu dandeessan, namoota qabeenya qabdan, namoota maallaqa guddaa qabdan, jireenya bal'aa qabdan, jireenya qananii qabdan, jireenya qananii dhiistanii awwaara keessa, aduu keessa, qorra keessa akka teessaniif seexanni nama keessa goree mana keessan qe'ee keessan irraa isin buqqaasee bakka kana isin dhaabee jira. Akka keenyatti gochoota akkasii baay'ee balaaleffanna, baay'isnee jibbina. Gocha kana balaaleffannee jibbuu qofaa utuu hin ta'in namoota rakkatan, namoota lafa lixan dhaban, bakka qubataa dhaban kana gargaaruudhaaf baay'ee rakkanna, baay'ee dhamaana. Garuu humni keenya murtaa'aa waan ta'eef, humni mootummaa qabeenya harka mootummaa jiru murtaa'aa waan ta'eef namoota kana isin gargaaruudhaaf baay'ee nu rakkisee jira jechuudha. Rakkoo keessan hubannee rakkoon keessan kun baay'ina nama buqqa'ee iddoo kana jiru magaalaa ukkee jiruun wal madaaluu dadhabuudhaan humna keenyaa ol waan ta'eef waaqayyoonis kadhachaa turre, dhaabbilee adda addaas kadhachaa turre. Har'a guyyaa har'aatti waldaan araara waaqayyoo addunyaa magaalaa Naqamtee irratti hojii hafuuraa bal'inaan hojjetu, hojii nama gargaaru, hojii tola ooltummaa akka fooniittis hojjetu immoo biyyoota garaagaraa irrattis akkuma hojjechaa ture har'as isin gargaaruudhaaf otuun hin afeerin nama gargaaruun narra jira. Hojii hafuuraa qofa miti, hojii foonii hojjechuun narra jira jedhee akka waldaa araaraatti har'a isin gidduutti argamaniiru. Waldaan kun gargaarsa akka aanaa keenyaatti buqqaatota aanaa keenyaatiif kan taasisan dhaabbata jalqabaati yookaan qaama jalqabaati. Kanaaf dhaabbata kana guddaa guddiseen galateeffachuu barbaada. Maqaa keessaniin maqaa uummata aanaa guutoo giddaatiin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaan ittiin jedha. Isinillee akkanaa galateeffattaniin isin gaafadha. Egaan waldaan araaraa har'a kan inni qabatee gara keessan dhufe, isin deeggaruudhaaf kan inni dhufe daakuudha. Daakuun naannoo kuntaala
400 ol qabatee dhufee jira. Maallaqatti gaafa jijjiiramu naannoo miliyoona 1 fi 100 oliitti tilmaamama yookaan shallagama. Maallaqi kun maallaqa guddaadha yookaan gargaarsi kun gargaarsa guddaadha. Bakka kana nama jiru wajjin gaafa ilaallu garuu xiqqoo ta'uu danda'a. Nama kana ga'uu dhiisuu danda'a. Waldaan araaraa gargaaruun qaba jedhee isin deeggaruudhaaf har'attiin ooltanii har'atti fayyadamtanii waan atattamaan isin qaqqabu kana Waaqayyo keessa isaanii kaa'ee isaan gargaaree akka isin gargaaran waan taasiseef ammallee dabalee daddabalee isaan galateeffachuun fedhaa. Waaqayyo waaqarraa isaan eebbisu. Egaan akkan jalqaba kaase isin nama gargaartan malee nama gargaaraman waan hin turreef qaama rakkoo kana uumee badii kanaaf isin saaxile walitti bu'insa hin malleef jeequmsa hin malleef buqqaatii hin malleef isin saaxile kana amantii qabdaniin akka amantii keessaniitti rabbiin kadhattanii warri Waaqayyoon beektan Waaqayyoon kadhattanii warri rabbii waaqeffatan rabbiin kadhattanii Waaqayyo nagaa biyya keenyaaf nagaa ummata keenyaaf akka buusu ofii keessanii immoo akka foonitti hojii irratti hojjettanii nagaa akka bu'uuf hojii bal'aati isinirraa eegama. Hawwii keenya isinis kana hin gootu isinillee ammas waaqni har'aan isin ga'e nagaadhaan gara qe'ee keessanitti isin deebisu isiniin jenna. Nagaa isinii hawwina. Galatooma. Itti dabalee isin qofa miti dhaabbata kanallee dabalanii akka nu galateeffatan obbo Gammadaa Tafarraa sadarkaa godinaarraa nu gidduu jiru bakka kanatti nafeeraa naasimadha. Nagaa jirtu baga jiraattani tole akkuma amma ka'ee akka bangistuun kaase jechaadha. Uummanni jiru kun uummata jireenya mataa isaa qabu jireenya qananii jiraatu of danda'ee nagaadhaan jiraachaa turedha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sababa rakkoo nageenyaa namtolcheedhaan rakkoo nageenyaa namni uumeen warri nagaa hin barbaanne rakkoo nageenyaa isin irratti uumaniini qe'ee maatii keessan irraa buqqaatanii asitti rakkataa jirtu. Har'a immoo waldaan araara Waaqayyoo addunyaa magaalaa Naqamtee asitti argamuudhaan gargaarsa isa jalqabaa dursanii isin qaqqabaniiru waan ta'eef midhaan isinii qabatanii dhufan waan qabatanii dhufan kana isiniif kennanii isin jajjabeessuudhaaf isin gidduutti argamaniiru waan ta'eef sagantaa sana amma kan geggeessinu. Kanaaf anis akkuma bangistuun jedhee akkuma amma jaalleen koo kaase irra deebi'ee waldaa araara Waaqayyoo dursanii waan isin qaqqabaniif rakkina keessanitti waan dursanii isin qaqqabaniif galatoomaa fayyaa ta'an jedhaanii takkaanaa galateeffadha. Egaan akkuma jedhame waldaan araara Waaqayyoo waan qabuun dursee jechaadha. Gargaarsi rakkoo namaa hin furu. Ammatti garuu daa'imman hedduu of jalaa qabdu. Maatii bal'aan diigamee dhufee addana jira. Qe'ee isaa dhiisee addana jira. Ammaaf akka isin rakkanneef akka isin hin duuneef waan nyaata dhabdanii akka isin rakkanneef isa jalqabaa isin qaqqabaniiru. Kanaaf isaaniin hojii tola ooltummaa isaan taasisaniif irra deebi'anis maqaa kootiif maqaa bulchiisa guutoo giddaatiin baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaan jira. Maqaa uummata guutoo giddaatiin maqaa bulchiisa godina Wallaggaa Ba'aatiin galatoomaa fayyaa ta'an jedhaan. Kanatti aansuudhaan gargaarsa akkuma kaase furmaata xumuraa miti. Gargaarsi eessaanuu nama hin ga'u. Qe'ee ofiiti gaariin. Qe'ee ofiitti deebi'anii maasii ofiitti deebi'anii midhaan facaaftanii alaa qabdu horii bakkeetti dhiiftanii dhuftanii maasii qabdu waan itti dadhabaa baatan waan xaa'ootti nattan maallaqaan humna keessa hin dadhabdan bakkee jira waan ta'eef haala isin qe'ee keessatti deebitanii qe'ee keessatti galtanii jireenya kanaan dura idilee bartan sanatti akka isin deebitaniif fayyaa ta'a jechaa isaan waan jedhan yoo qabaatan ergaa isiniif dabarsan yoo qabaatan waldaa araaraarraa dhufanii warra addana jiran akka waa isiniin jedhaniif carraan isinii kennaa karaa kootiin baay'ee galatoomaa ulfaadhaan jedhaan. Akkam ooltan?
Egaa akka amma iddoo kana obboloonni keenya kaasaa turanii nuti kan dhufne magaalaa Naqamtee irraati waldaa kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa yookaan TV Araaraa irraa dhufne kan nuyi dhufne haala isin keessa jirtanii akka isin qe'eef qabeenya keessan irraa buqqaatanii jirtan akkuma isaan amma kaasaa turanii araddaa qabdu, horii qabdu, qottanii maasii irraa qabdu. Dirqamtanii jechuudha kan buqqaatan qe'ee keessan irraa kan kaatan jaallattanii utuu hin ta'in dirqiitu mana keessan irraa isin baase. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa immoo yeroo adda addaatti uummanni keenya rakkina adda addaa keessa yeroo seenu waldaan kun waan qabduun hawaasa keenya cina dhaabbachuudhaan hojjetti yeroo hundumaa. Nuyi mana amantaati garuu manni amantaa keenya yookaan waldaan keenya amantaadhaan adda qooddeen gargaartu. Amantaa kamiin yoo ta'e nuti nama kiristiyaanaa taanu, musliimaa taanu, eenyuun taanu nuti nama Waaqayyo nama godhee uume. Kanaaf namni immoo waan nama ta'ee lafarra jiraatuuf gargaarsa argachuu qaba. Kanaaf obboloonni keenya kun yeroo dhufnee asitti isin arginu akka namaatti baay'ee nutti dhaga'ama. Akkasittiin isin nama abbootiin keenya, harmootiin keenya, daa'imman xixinnoon kuni qabeenya isaaniirraa buqqaanii mana jiraatan keessaa buqqaanii barumsa isaanii dhiisanii ijoolleen yeroo isin akkasitti jiraattan dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Garuu immoo namni rakkata malee rakkinatti nafu. Waaqayyo rakkina namaa hin fura. Kanaaf nageenyi keessan akka iddootti deebuufis akka waldaa keenyaatti Waaqayyoon isinii kadhannaa. Garuu immoo amma yeroof waan isin gargaaru jennee yaannu erga waan fudhattanii baatanii qabdanii lubbuu keessanii baatanii iddoo buqqaatanii argineerra haala isin keessa jiraattan dunkaana galma kana keessa akkamitti akka isin jiraattan naannofnee ilaalaa turre. Wanti irra ciisan hin jiru, wanti nyaatan hin jiru, wanti itti hojjetatanii bisheeffatanii nyaatan illee hin jiru. Rakkoo hamaadha jechuudha rakkoo isin keessa jirtan. Kanaaf waldaan keenya immoo rakkoo kana keessaa har'allee nyaattanii buluu dandeessu jennee waan yaanneef midhaan daakuu kuntaala 400 makiinaa tasaabii tokko qabannee dhufne qarshiitti yeroo deebi'u qarshii miliyoona 1,100,000 oli. Kanaaf nyaanni kun yeroof isin gargaaruu danda'a. Garuu immoo Waaqayyo yeroo hundumaa namaa wajjin jira. Isatu rakkina keessaa nama baasuu danda'a. Isin nageenya keessanis eeggachaa naannoo jirtanitti qe'ee keessan irraa buqqaatanii hafuun isin irra hin jiru. Nageenyi biyya kanaas iddootti akka deebi'u Waaqayyoon hin kadhanna. Garuu immoo akka namaatti nuyi waan kana har'a beela isin oolchuu dandeessi amma nuyi jennee yaannetti qabannee isinii dhiyaanneerra. Kanaaf jabaadhaa rakkina keessan irraa hin ilaalinaa. Bor rakkina kana garas eebba nageenyatu jira waan ta'eef abdii utuu hin kutatin ijoollee keessan illee jabeessuudhaan maatii keessan akka ollaa jirtanitti wal jajjabeessuudhaan nageenya keessan iddootti deeffachuudhaaf hojjechuudha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ana duwwaa miti kan dhufe waldaa Araaraarraa tiimiin yookaan gareen TV Araaraa na duukaa jiru. Akkasuma soortuu Rattaa Isayyee nu gidduu jiru. Amma isaan kanatti fufaniitu ergaa qaban isinii dabarsu. Asumaanin gara isaaniitti isin deebisaa. Jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Jabaadhaa abdiin kutatinaa isiniin jenna. Tole, nagaan isiniif haa ta'u. Tole, ani soortuu Rattaa Isayyeen jedhama. Waldaa Kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa irraan dhufe. Ergaa dhufne nuyi. Ergaa dhufne kana immoo kan nu ergee nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeeti. Isatu nu ergee gara kanatti. Waldaan Kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa akkuma beekamu magaalaa Naqqamtee waldaa jiru keessatti akkuma amma gargaarsa goonu kana dhukkubsataan dhufee lafa sanatti fayyu pheenxee yookaan kiristiyaanota duwwaa miti. Dhala namaa kan ta'e hundumaatu dhufee achitti fayya. Gaafa namoonni dhufanii fayyanii karaan Waaqayyoo qajeelaadha. Nama gargar hin baasu. Ebelu akkasidhaa, ebelu kanadhan jedhu. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun kophaan gahaadha. Kanaafi waan isiniin jechuu barbaadu namni Waaqayyoo kun ergama isaa keessatti
mul'ata waaqayyootti kenne keessatti dhukkubsatootaaf kadhachuu nama ta'ee lafarra kan jiru hundumaa immoo qabeenya isaatiinis gargaaruudha ergamni isaa. Kanaaf ergaa kana ergansinii dabarsee booddee kitaabni keenya waan inni jedhu waan tokko ergansinitti himee booddee gabaabaatti isinii kadhachuun barbaada. Waaqayyo akkasin gargaaru. Waaqayyo qe'ee keessanitti akkasin deebisu. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo maal jedhaa? Hosee boqonnaa 4 kitaaba keenya irraa lakkoofsa 9 egaa ogeessi eenyuree inni kana hin hubataa, hubataan immoo eenyuree inni kana beekuu bira hin ga'a. Karaan Waaqayyoo hundinuu sirriidha. Warri qajeelonni isarra adeemu, warri morman garuu isarratti gufatanii kufuudha. Karaan Waaqayyoo qajeelaadha gaafa jedhu Waaqayyo saba hundumaa jaallata. Namni Waaqayyoof bulus saba hundumaa jaallachuutu isaaf ta'a. Waaqayyo saba hundumaa gargar baasee hin ilaalu. Ebelu kana ebelu sana jedhee hin ilaalu. Dhala namaa ija tokkoon ilaala. Namni Waaqayyoof hin bula isaaf hin jiraadha jedhusi saba hundumaa ija tokkoon ilaaluutu isaaf ta'a. Ammallee namni miidiyaa kanaan mana isaa taa'ee na argu ummata Harar buqqa'ee dhufee lafa kana jiru kana namni kamiyyuu amantaanituu gargar isan baasiin ani amantaa qaba kan jedhu, ani amantii qaba kan jedhu, amantaa kam keessayyuu kan jiru daa'imman keessaniif isin bira dhaabbachuutu isaaf ta'a. Sababiin isaa karaan Waaqayyoo qajeelaadha. Karaan Waaqayyoo qajeelaadha jedhee warri qulqulluu ta'an, warri yaada qulqulluu qaban, warri hubatoota ta'an kanarra deemuudha. Ebelu gara kana, ebelu gara sana hin jedhan. Obboloota koo na dhagaa. Yeroon kun hin darba. Warri yaada qajeelaa qabdaniif warri Waaqayyootti iyyattan Waaqayyo firdii fida. Inni dhaga'amaa waan isiniin jedhu. Mee Waaqayyo yeroo kana hin dabarsa jedhaa sagalee keessan ol kaasaati. Inni Waaqaaf lafa uume jedhaa dubbadhaa. Waa'ee keenya hin ilaala jedhaa. Yeroo kanas hin dabarsa jedhaa. Eeyyee qajeelaadha jechuun murtoonsaas qajeelaadha. Firdiinsaas qajeelaadha. Karaansaas qajeelaadha. Kanaaf maal jedha caaffanni qulqulluun karaan Waaqayyoo qajeelaadha. Qajeelonnis isarra adeemu jedha. Warri morman garuu irratti gufatanii kufu jedha. Namni waan qajeelaa mormu hin kufa. Namni waan qajeelaa irratti ka'u hin kufa. Namni Waaqayyoon eeggatu garuu hin badu. Yaa uummata na dhagaa. Yeroon kun hin darba. Obsaa. Isinumtu asitti hin wallalinaa. Walirratti hin ka'inaa. Hamaa walirratti hin yaadinaa. Isinumtu lafa kanatu jirtanii. Nuyi amantaa kiristaanaa yookaan namoota Kiristoos Iyyasuusin hordofudha. Nuyi amantaa keenya amantaa keessan miti jennee erga isin bira dhaabbanne isin immoo caalaattu walijjin dhaabbachuutu isiniif ta'a. Ifadha miti waan anaasawu. Isinumtuu irra caalaattu wal gargaaruu wal qabuutu isiniif ta'a. Ani sinifan kadhadha amma harka keessan lamman gara isa Waaqaaf lafa uumeetti harka keessan kaafadhaa ol. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa galanniif ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo ulfaadhu Gooftaa Yesuus Kiristoos sin kadhadha. Uummata dadhabe kana, uummata garatti deemuu dhabe kana, uummata kufee lafa kana jiru kana ija araara keen ilaali. Itti araarami. Ija araara keen ilaali. Daa'imman isaanii ija araara keen ilaali. Xinnaaf guddaa isaanii ija araara keen ilaali. Beekaaf wallaalaa isaanii ija araara keen ilaali. Kana booddee dhiigni namoota kanaa hin dhangala'iin. Yaa Waaqayyo midhaan isaaniif kenninullee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif haa baay'atu. Waan isaan barbaachisu isaaniif haa kennamu. Fagoof dhiyoodhaa, baaf lixarraa, kaabaaf kibbarraa sabni uummata kanaaf akka dirmatuufillee ati laphee isaaniitti dhaqii itti bu'i. Uummata kana gargaari. Yaa Waaqayyo uummata kana gargaari. Hamaa cabsii biraa hambisi. Dhalli isaanii kana booddee hin du'iin. Manni isaanii kana booddee hin du'iin. Nagaan qe'ee isaaniitti isaan deebisi. Qe'ee isaanii lafa jirutti eegi. Harka keessan kaafadhaa ol. Midhaan isaanii lafa jirutti eegi. Saba isaanii iddoonni jirutti eegi. Midhaan isaanii hin zarafamiin. Horiin isaanii hin zarafamiin. Ergamaa kee ergii tiksiif. Yaa Waaqayyo saba kana ilaali. Uummata kana ilaali. Warra qe'ee isaanii irraa deeman ilaali. Dhaabbadhuuf gargaari.
dhukkubammoo irraa kaasi wal jibbuu gidduu isaaniitii balleessi gooftaa Yesuus saba kana hundumaa ati gargaari beekaaf wallaalaa xinnaaf guddaa qonnaa isaanii hundumaa ati ilaali egaa gargaarsi namaa amma kana gargaarsi kee immoo guddaadha gargaarsi keetiin nagaan haa dhufuuf gargaarsa keetiin qe'ee isaaniitti haa deebi'ani gargaarsa keetiin dhalli isaanii haa eegamu warri maatiin jalaa du'e warri manni jalaa gubate maqaa Yesuus Kiristoosiin ati jajjabeessi ati kan daganaa jajjabeessi harka isaanii qabi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen eebbifamaa sanaa eebbisu mee waan tokko duwwaa jedhaa rabbi yeroo kana hin dabarsa jedha waaqayyo yeroo kana hin dabarsa jedha qilleensa kana hin jijjiira jedha waaqayyo qilleensa lolaa kana hin jijjiira qilleensa hamaa kana jijjiiree isiniin nagaatti hin jiraachisa nagaan taa waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya egaa magaalaa Naqqamtee irraa kaanee kunoo magaalaa Ukkee geenyeetti kan nu jirru gara magaalaa Kiiramuu aanaa Kiiramuu deemuudhaaf qophoofne karaan waan mijataa hin taaneef egaa magaalaa Ukkeettis buqqaanii naannaa isaaniirraa qe'ee isaaniirraa buqqaanii namoonni hedduun abbaa warraa 3,200 ol kan ta'an addanatti kan isaan argaman qe'ee isaaniirraa egaa qabeenya isaaniirraa buqqaanii addanatti argamu. Magaalaa Ukkeetti kan isaan argamanii waan nyaatan kan hin qabne addanatti illee gargaaruudhaaf dhugaa dubbachuuf akkaataa kanatti ta'anii kan isaan jiranii egaa namoota hedduu kanatti addanatti qe'ee isaaniirraa buqqee iddoo kana yookiis magaalaa Ukkee jira jechuudha kana sababeeffachuudhaan egaa gara aanaa Kiiramuu deemuudhaaf kan turre waldaan Kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaaf abbaan mul'ataaf hundeessaa waldaa Kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa namni Waaqayyoo Raajiin Masarat Taayee midhaan nyaataa aanaa Kiiramuu deemuuf kan ture kumtaala 400
kan ta'uu fi gara qarshiitti gaafa deebi'u miiliyoona tokkoof 100,000 ol kan ta'u jechuudha. As magaalaa Ukkee irratti namoota buqqa'anii qe'ee isaaniirraa buqqa'anii addana jiraniif gargaarsi taasifamee jira. Egaa amma magaalaa Ukkee geenyee kunoo namoota akka kanattiin argaman kana gidduudha egaa kan jiru jechuudha. Namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeef waldaan Kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa midhaan nyaataatiin akkuma kanaan dura taasifamaa ture nama dhuunfaatiifis ta'e balaan tasaa magaalaa mudateef yookiis naannoo mudateef waldaan Kiristaanaa kadhannaadhaan akka qaqqabaa turan akkasumas immoo gargaarsa garaagaraatiin akka isaan qaqqabaa jiran egaa quba qabdu. Har'as aanaa guutoo giddaatti kan nuti argamnu jara wajjiniin turtii taasifnaa. Isaanillee yaada isin biraan qaqqabsiisan amsa isin irratti dhaammatan ni qabu. Amma xumura qophii keenyaatti waliin tura. Faatimaa jedhama. Faatimaa eenyu? Faatimaa Mahammad. Qe'ee isaarraa buqqaatan isin? Qe'ee gaaddisa odaarraa buqqaane. Har'a waldaan Kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa gargaarsa isaan isinii godhaniif gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Gammachuu ka biraatiin nutti dhaga'ame haanuma dhuftanii isin iyyaan orkoo haysaniif baay'ee gammannee jechiin tun nu fuudhuu didde. Eessumaa nu dhufan eessumaa har'an organ ammoo ji'a tokko erga baanee as jirru har'a isaan nu dhaga'an jennee gammanne baay'ee. Amma immoo osoo gargaarsa isin nu godhuun ta'in dhufnee zaatuma haysan arkuuf jecha. Kanaafuu baay'ee gammannee baay'ee gammannee baay'ee du'aa ta'e sanittis gammannee hawwinee ardiin tun na fuudhuu didde. Kanaafuu baga nu dhuftan baga Waaqayyoon fidee nu garsiise osoo lubbuudhaan jirru. Kanaafuu Waaqayyoo nu kadhadhaa tokko waan biraa nu godhinaa. Rakkannee akka taanu dhabnee obbolaan keenya saree nyaachaa jira waan ta'eef mixii nyaachaa jira waan ta'eef kanaafuu waan tokko aan dumbulloo tokko hin barbaadu. Arguma keessanitti na gammachiisa malee Waaqayyoo nu kadhadhaa garuu waan tokko nu godhinaa. Kanaan jaan nagaa guddaa Waaqayyoo bichaa nu kadhadhaa. Tokko gargaarsi kan Rabbii nu kadhatan caala kan namaa maal nu godha nama amma kanaa maal godha jechuudha. Maatiin googa gara 10 gaya. Obbolaan kiyyaa akkasii gaya. Nama tokko 15 qaba. Kana gargaarsa namni godhee maal danda'a? Maal nu godhuu dandeessan kanarratti? Waa tokko garuu argaan keessan kun baay'ee na gammachiise. Baay'ee ardiin tun na fuudhuu diddeerraan tan. Kanaafuu baga dhuftan osoo lubbuun jirru osuma isin agarree isin dhageenye baay'ee isin galatoonfanna. Numa jirtanii hun seene. Ka dhufee namni nu arguun seene. Kanaafuu immoo eega gartee dhuftanii nu agartan. Ammoo obbolaan keenya asitti sareen mixiin itti dhaatee achitti sareen bubbutee akka saawwan du'ee nyaachaa jira. Akka saawwan du'ee nyaachaa jira. Maaliin godha qabeenya guddaa isa qabnu inni tokko hektaar 15 inni tokko hektaar 10 inni tokko hektaar 5 osoo qabu kana qotatee irraa bee mataa tokko isaa hawwiti gaabbinii as tatteenya jechuudha. Keeshaa keenyatti hin baaneen saawwan keenya dirree irratti waraabessi nyaachaa jira. Iddoon ni bu'een garri sangaa keenya bakka ni bu'een garri. Kanaafuu qabeenya keenya guddaa waan saaxilamee jiru namni waan nu godhu hin qabu Waaqayyoo nu kadhadhaa. Ankanumaan yaada biraan qabu obboleeyyan koo. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyo qe'ee keessanitti nagaan isin adeebisu. Waldayni kun waldaa hawaasa amantii tokko hin qoonne. Waldaa osoo amantiidha hin jenne osoo amantii kiyya kiristaana muslima odoon jiin dhufee waldaa gargaarsa kana nuu kenne baay'ee irra deddeebi'een galatoonfadha. Ergaaniin ani qabu akka ergaaniin an dabarsuu barbaadu qaamni dhimmi laallatu dhukkubaan dhumaa irra dhukkubaan ijoolleen teenya dhumaa jirti. Ijoolleen teenya bakka takkatti busaan fixaa jira. Dubartiin teenya karaa irratti ulfirraa ba'aa jira. Ulfa baasaa jirti. Ulfa darbaa jirti. Akkaataan taaneen asirratti baanee qaamni dirmachuu qabu. Karaa barbaachisaa ta'een qaamni dirmachuu barbaachisu dirmatee akka nu dhaqqabu ergaa kiyyaan dabarsaa. Dhaabbanni kun waldayni araaraa kun ammallee irra deddeebi'ee galatoonfachuun barbaade. Galata guddaan isaanii qaba. Ammas taanaan waldayni kun waldaya hawaasaaf waldaya amantii hundaaf kan dhaabbate ta'uusaa baay'ee namatti ajaa'ibsaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Wanti waldaa kanarraa natti dhagahu guyyaa 9 baatii 4 keessa
buqqaanee addana turre hanga buqqaanee addana turret gargaarsaa fi maal eessa jirtan wanti nu dhaqqaban jiru arra waldayni araaraa kun arra dhufanii asitti nu dhaqqabanii manguddoo teenyarraa jalqabanii jaarsa guddadhabaa jaartii dadhabdu mucaa jaaraa qabdu dursanii isaanii laachuu isaaniitis galata guddaadhaan qabaa galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaan isiniin jaa. Nagaadhaan qe'ee keessanittis na deebisu rabbi. Ameen. Keessanii fi isinillee qe'ee keessanirraa buqqaatanii tigaa kan isin addana jirtanii mee maqaa keessanirraa ka'aatii akkasumas waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa gargaarsa nyaataa isinii gochuudhaan kun addanatti argamneeti kan nu jirru mee gammachuu isinitti dhaga'ame ibsadhaa. Ani maqaan kiyya Abrahaam Aliyyiitiin jedhama. Aanaa guutoo giddaa ganda gaaddisa odaatirraa arraan tana buqqaanee magaalaa Ukkee abbaa warraa 3,780 kageenyu asirra jirra jechuudha. Asirratti gaafa buqqaanee dhufnu mana hin qabnu, bakka itti gallu hin qabnu, waan nyaannu hin qabnu, waan uffannu hin qabnu. Odoo akkana teenyu arraan tana gaafa ji'a lammaffaa guyyaa 9 kaanee hanga irratti odoo rakkataa jirru waldaan Araaraa amantaa kiristaanaa kun magaalaa Naqamteetirraa midhaan nyaataa gargaarsa makiinaa tasaabii tokko nuuf fidee har'a ummata beela'ee waan nyaatu dhabe kana gargaaruudhaaf nuti galata guddaan nin galatoonfadhaa. Ammas qaamni mootummaatis silaa daddafee qe'ee teenya nu deebisuudhaa fi ummata beelaa fi dheebuudhaan aduu fi qorra keessatti dhumaa jiru kana daa'imman asitti rakkataa jiru kana amantoonni biraatis kan akka amantaa muslimaa amma amantaan waldaa Araaraa kun amantaa kiristaanaa taatee odoo amantaadhaan addaan nun qoodin dhuftee nu gargaaruu isiitiif haalaan nin galatoonfadhaa. Galata guddaa rabbii gaditti nin galatoonfadhaa. Ammas amantaan jirtu mootummaan bakka jirutti dafee akka lubbuun teenya beelaaf hin duune dheebuudhaaf hin duune qorraaf akka nuti asii hin banne silaa dafee nu dhaqqabee jechuun dhaamsa kiyya dabarsa. Ani gammachuu daangaa hin qabne gammachuu guddaatu natti dhagamaa. Ammas haa galatoomuu haa jiraatu osoo amantaa hin qoodin osoo sabaan hin qoodin namummaa ta'uu isaatiif qofa sababa nu gargaareef baay'een galatoonfadhaa. Haa galatoomaniin jaa rabbi gaditti. Eebbifamaa ulfaadhaa rabbi qe'ee keessanitti nagaan isin deebisu ulfaadhaa. Waldaa Araaraa Waaqayyoo ulfina guddaa argadhaa. Beelaaf nu bira dhaabbattanii midhaan daakuu kanaan qallabaan nu bira dhaabbatu keessaniif ulfina guddaa argadhaa. Waldaa Araaraa Waaqayyooti galatoomaa isinin jan. Eebbifame ulfaadhu qe'ee keessanitti nagaan deebi'a. Eebbifamii. Maqaan keessan eenyudha? Maqaan kiyya Limaa Aliyyi Biroodha. Eessarraati kan isin buqqaatan? Gaddisaa Ojaadha. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee nam 9. Har'a waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa midhaan nyaataatiin isin gargaaruuf addana jirra. Egaa gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Galatooma. Gammachuu addaa tanaan nutti argame wallaahi. Haala akkamiitiin turtanitu midhaan nyaataa kun isin hin qaqqabin? Akkina addaa wallaahi halaal ibidda kan nu gubbaa xiixu kana lubbuu teenya takkitti tana baafannee dhufne wallaahi. Yeroo kana iddoo kana yeroo turtan midhaan nyaataan qabdan turtanii? Midhaan nyaataa maal barbaanne numaa lubbuun keenya qalmaan keenya nu jala iitee ammaa kunoo tazeerra ka jirru qabna ammaa. Midhaan nyaata addana ergii dhuftanis rakkataa turtan ka? Rakkata haalaan rakkoo hamturra jirraa wallaahi. Har'a garuu gammachuu guddaa isinitti dhaga'ame. Har'a gammachuu addaa tana agarree. Qe'ee keessanitti nagaan isin haa deebisu. Amiin. Maqaa keessanii fi qe'eerraa buqqaatan ijoollee meeqa akka qabdanii fi balaa tasaa isin qaqqabe kanaan buqqeensa qe'ee keessanirraa isin taasifameen mee gargaarsa waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa atiin har'a isin qaqqabaniif gammachuu akkamii akka isinitti dhaga'ame dubbadha. Maqaan kiyya Ashaa Khadiir Sheekaati. Bakki inni irraa dhufe Araddaa Gaaddisa Odaa ganda qilxuu garee tokkoffaa. Kanaaf dabree
asrii rukaasni nu rabbanamee maatii koo wajjin boobee keessa hanga za'a torba taa'e halkanirraa za'a sagalit ukkee keessa dhufe maatiin koo magaalaa ukkee keessatti narra beeloyte narra dheebotte bakkaan itti fincaansisu dhabe rakkachaa jira eega baqannee dhufne namni keenya na hangan qabu kaarreef kaaciciisaa Oromoo biyyaa haa ta'u Oromoo keenyaa haa ta'u rakkannee jirra. Arraga waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa ijoollee keessaniif ammuma ta'ellee gargaarsa isinii gochuudhaaf addana dhufanii gaaminaa nyaataa isinii kennanii jiru. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Gammachuu gaariidhaan ijoollee tiyya beelanaa baasuuf har'a guyyaa har'aa kana dhufanii bitaa mirgaa kiyya dhaabbatanii waldaa Araaraatiin eeganuu dhufe akka qallaba nuutti godhe uffanni waan gubatee jiruuf qodaan waan gubatee jiruuf qallamni akka gubatee jiruuf horiin keenya mana keessatti hanga lukku gubatee jiru. Kanaaf gammachuu guddaa waaree irraa kana gammachuu guddaa na dhagamaa jira. Maali maatii kiyya beelanaa baasee lubbuu naa baase kanaan galatoonfadha irraan tanaan. Eebbifamaa qe'ee keessanitti nagaan isin adeebisu. Atillee maqaa kee akkasumas naannaarraa buqqaateef ijoollee meeqa akka qabdu? Ijoollee sadiin qaba. Maqaan koo Zeenabaa Mustafaan jedhama. Akkasuma bakka buqqaanee rakkannee iddoo seenu dhabnee ukkee irratti gallee rakkannee baay'ee rakkannee tattaa'aa jirra ammaan tana. Dhabnee waan uffannu dhabnee baay'ee rakkachaa jirra. Kanaafuu amma baay'ee gammannee waldaa Araaraa baay'ee galatoonfannaa jechuudha. Irra baay'ee gammannee jechuudha. Duraan kanaan dura immoo agamnee tattaa'aa jirra. Lafa linnu dhabnee rakkachaa jirra. Kanaafuu har'a immoo baay'ee gammannee jechuudha. Kanaafuu isin amantiin keessan maal? Amantiin koo musliimaan jedhamani. Naannaa kanarra kan jiran baay'een isaanii hundi keessanuu musliimota jechuudha. Musliima naannoo kanarra kan jiru naannoo ukkeerra kan jiru hundi isaanii musliimaa jechuudha. Egaa har'a kan nu dhufne gargaarsa isinii qabannee kan dhufne waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaaf namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee amantaa pirootestaantii irraati nu egaa dhaabbata waldaa amantaadha kan isin gargaare amantaadhaan hin qoodamu gargaarsi musliimas amantaa kamiin iyyuu adda adda hin qoodu nama ta'e namni nama gargaaru qaba jechuudhaan addanatti kan argamanii dhaamsa maalii qabdame? Dhaamsa ani qabu amantiin hundinuu iddoo garaagaraa irraa amantiin hundinuu akka nu gargaaru baay'ee galatoonfannaa jechuudha. Sina eebbisu ulfaadha. Maqaan keessan eenyudha? Aishaa Aishaa. Eessarraati isin kan buqqaatan? Markaattoo irraa hin buqqa'e. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee 13 qaba. Ijoollee 13? Maaliif boossu isin amma? Amma immoo eegaa manaa ba'e baatii lamaan jira. Ijoollee 13 qaba. Ijoolleen kun narra beeloytee rakkachuudhaaf rakkinaaf saaxilamee amma immoo narra dhibamaa jirti. Rakkinaaf saaxilamee beela manarratti harattee du'aa jirti. Abbaan warraan hin jiranii? Abbaan warraa jiraatu waa tokko hin godhuuf kuuliin wanta kanaan godhu qabeenya yakkaan irraa ka'etti irraa hin fagaadde aanaan kiyya kuunoo gamasi achittiin ammaan tana gaaddisa odaa kana keessa jira rakkachuutti hin jira aanaan kiyya sibisireedha. Ijoollee 13 qabdu waan nyaachistan dhabdan ijoolleen keessan sin jalaa dhibamaa jiru. Nu jalaa dhibamaa jirti waan nyaachifnu dhabnee rakkannee rakkinaaf saaxilamne halkanii guyyaa booyaatiin bula halkanii booyaatiin bula guyyaa booyaatiin oola. Har'a waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee waliin ta'uudhaan gargaarsa isinii taasisuuf midhaan nyaataa isin gargaaruudhaaf addana jiru gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama? Gammanna baay'ee halkan edaa dhaabbadheen kadhachaa bulee yaa Rabbi barii baruu furmaatan haalaadhu jedhee halkan edaa dhaabbachaan bulee. Har'a immoo gaafa Rabbiin waan hin edaa kan san dhaafitu baay'eedhaan gammada baay'ee mirqaana. Waldaa Araaraatiin maal jettu isin? Baay'ee gammanna har'a akka rooba Rabbiitti nu gammachiisa bakka qabbanni nu bu'e. Ulfaadhaash galatooma. Mee maqaa keessan irraa kaati rakkina isinirra ga'e akkasumas illee waldaan kiristaanaa isin gargaaruuf addana jirra midhaan nyaataa isiniif hin dhufne. Abrahaam Muhammad Jaama Abrahaam Muhammad Adam. Nuti ammaan tana midhaan nyaataa kanaan dura lubbuun nama keenyaa baadhaa jirti. Odoo qoonqoodhaaf ilmaan asin nu jala beelawanii as addaraasha kana simida kanarra odoo teenyu qoonqoodhaan fidaddajee ilmaan asii qoonqoon nu jala waan ni goote namni keenya asii kuti. Kana achitti dhumaatiin irra geesse jechuudha. Afaan qawweedhaatitti garaa beelaatiin dhumanii ilmaan asa gabuu ta'an. Elaan gammaan tanaa jechuudha. Amma du'aa sanillee akkatti fudhannu dhabneeti ichi taa'uudha jira hin awwaallannee du'a lama nurraa du'eeti achi ciisaadhaa jira namni keenya akkanatti akka harreedhaatitti jechuudha.
nama namni kun kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa nuuf fiduudha qabaan jaan akka mataa kiyyaatti. Egaa har'a isin nama meeqa kan isin of jalaa qabda yookiis daa'ima meeqa qabdu isin? Daa'imni keenya hedduu hanga daa'ima kaabbaan irraa du'e daa'ima kan nama tokkoo 8 kan nama tokkoo 9 bakka namni kaan ammaan tana haa hin mul'atin jira kan harama keessa ciisu jechuu boqqolloo keessa du'e haa hin beekamin ammaan tana ganaa. Tole egaa nuuni dhaabbata dhuunfaadha isiniin jedheen jira waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaa dhaabbata amantaati. Amantaadhaan utuu waliin qoodiin isin gargaaruudhaaf kan addana dhufnee jirru namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee ergaa uummata kana bira qaqqabuu qabnaa jechuudhaan midhaan nyaataa kan isin ergan dhaabbata dhuunfaa yookiis dhaabbata amantaati jechuudha. Mee gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Galatooma isinilleen akkanan nu cinaa dhaabbatu kanaaf galatoomaadhaan isiniin jaan akka mataa kiyyaatti waldaa Araaraa kanaan galatoomaadhaa. Arras boruuf waan asitti nu cinaa dhaabbattaniif jecha galatoomaadhaan jaan. Ulfaadhaa qe'ee keessanitti nagaa Waaqayyo isin haa deebisu. Aamin aamin aamin. Maqaan kiyyaa Ammayyuu Muhammad. Qe'ee isaarraa buqqaatan isin? Gaaddisa Odaa. Daa'ima meeqa kan isin qabdan? Daa'ima 5. Har'a waldaan kiristaanaa egaa beeloftanii jirtu qe'ee keessanirraa buqqaatanii jirtu jechuudhaan gargaarsa midhaan nyaataa isinii godhanii jiru. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Galatoomaa kanatti dhagamu an akkasii haa ammoo asii gaddeemee obboleessi kiyya irratti du'e dhaba midhaaniiti. Amma immoo galatoomaa dhaabbata waldaa Araaraatiin galatoomaa fayyaadaadhaa jiraadhaadhaa. Nuuf jirtanii nu gargaartanii du'a duraati illee nu baaftanii wanni irratti dhumne midhaan kana ilmaan hin jiraachifne jechuudhaaf namni keenya asii gaddeebi'ee achitti dhumaa jira. Har'a immoo nu dhaqqabdanii galatooma. Ulfaadhaa Waaqayyo qe'ee keessanitti nagaan isin haa deebisu. Amiin amiin isinis ulfaadhaa jiraadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo Addunyaaf namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee akkuma gargaaraa turan arras egaa gargaarsa namoota kanaaf taasisaniiru jechuudha. Isinillee gargaaraa isiniin jenna ammas irra deebinee dhaamsa isinii dhaamna. Nu sagantaa keenya asirratti goolabnee jirra. Ogeessonni kaameeraa keenya Gammachiis Agumaa Jamaal Xannaati. Ani sagantaa kanaan isin faana kan ture Feenet No'aayi. Egaa sagantaan keenya guyyaa guyyaatti akka isin qaqqabuuf subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa ishee cina jirtutti bu'aa isiniin jenna. Guyyaa guyyaatti akka isin biraa ga'u taasisaa isiniin jenna. Laayik gochuudhaanis nu jajjabeessaa. Sheer gochuudhaan immoo hiriyoottan keessan biroo qaqqabsiisaa isiniin jenna. Egaa walaa gargaarru wal bukkee haa dhaabbannu. Nagaataa qophiiwwan TV Araaraa waliin turtii gaarii.